Hayyee barattoota amma immoo jechoota walii faallaa kan jedhu ilaallaa jechuudha. Jechoota walii faallaa. Jechi tokko faallaa qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko illee dhiira yoo ta'e dubartii jechuu dandeenya jechuudha. Faallaan dhiiraa dubartiidha jechuudha. Haaluma sanaan jechoonni garaagaraa ni jiru jechuudha. As biratti illee amma as biratti fakkeenyaaf dhufe jedha. Dhufe kan jedhuuf immoo damee kan jedhu faallaa isaatii jechuudha. Deemi kan jedhu faallaa isaatii jechuudha. As biratti immoo dhihoo jedha. Dhihoo faallaan dhihoo immoo fagoodha jechuudha. As biratti fagoo jedha jechuudha. Inni biraa immoo hiyyeessa jedha. Hiyyeessa faallaan hiyyeessaa immoo dureessaa jechuudha. Dureessa. Inni biraa immoo qal'aa kan jedhudha. Faallaan qal'aa immoo furdaadha jechuudha. Furdaadha. Inni biraa gogaa jedha. Faallaan gogaa jiidhaadha jechuudha. Jiidhaadha. Inni biraa muraasa kan jedhudha. Faallaan muraasaa immoo baay'eedha jechuudha. Baay'ee. Inni biraa bona kan jedhudha. Faallaan bonaa gannaa jechuudha. Inni biraa ho'a jedha. Faallaan ho'aa qorraa jechuudha. Qorra. Kan biraa gaariidha. Faallaan jecha gaarii badaa kan jedhudha jechuudha. Badaa. Kan biraa fayyaa kan jedhudha jechuudha. Kan as biratti arginu faallaan fayyaa immoo dhibeedha jechuudha. Dhibee. Kan biraa immoo faallaa du'aati. Faallaan du'aa immoo jiruudha jechuudha. As biratti jiruu jedha jechuudha. Inni biraa qulqulluu jedha as biratti. Faallaan qulqulluu immoo xuraawaa. Xuraawaa kan jedhudha jechuudha. Inni biraa kan as biratti arginu immoo garaa garummaa jedha. Garaa garummaa. Faallaan garaa garummaa immoo wal fakkaataadha jechuudha. Wal fakkaataa. Kan biraa as biratti gaara jedha. Faallaan gaaraa immoo badhee kan jedhudha jechuudha. Badhee. Inni biraa as biratti kan arginu jabaa jedha. Faallaan jabaa immoo laafaadha jechuudha. Laafaa. As biratti immoo kan arginu dheeraa jedha. Faallaan dheeraa immoo gabaabaadha jechuudha. Gabaabaa. Kan as biratti jiru immoo gammachuu jedha. Gammachuu. Faallaan gammachuu immoo gaddaa jechuudha. Gadda. Kan as biratti arginu kun immoo kolfa jedha. Faallaan kolfaa immoo boo'a. Boo'aadha jechuudha. Boo'ee jechuudha. Inni biraa immoo as biratti beekaa jedha. Faallaan beekaa immoo wallaalaadha jechuudha. Wallaalaa jedha jechuudha as biratti. Hayyee kan itti aanu kun immoo gowwaa jedha. Faallaan gowwaa immoo qaruutee. Qaruuteedha jechuudha. As biratti immoo garaagarummaa jedha. Faallaan garaagarummaa wal fakkaataa irra deebi'amee barreeffamee jira. As biratti yeroo lama barreeffamee rakkoon hin jiru. Hayyee kanaafuu kunniin jechoonni as biratti argaman kunniin maalidha? Walii faallaadha jechuudha. Jechoota walii faallaa kan jennudha jechuudha. Kanaafuu kan itti aanu immoo viidiyoo itti aanutti hanga walitti dhufnutti barattoonni onlaayiniidhaan barachuu barbaadan silkii as jalatti argitan kanaanii nuuf bilbiluudhaan barachuu ni dandeessu jechuudha. Karaa onlaayiniitiin bakkuma jirtanitti teessanii karaa onlaayiniitiin barachuu ni dandeessu. Dubbisaa ijoolleen gaafii qabdan illee immoo gaafii keessan karaa koomentiitiin yookaan immoo bilbiluudhaan nu gaafachuu nu dandeessu jechuudha. Galatoomaa.